Akkam jirtu kabajamoota fi jaalatamtoota hordoftoota biiftuu Oroo bakkuma jirtanitti nageenyi keenya kan kabajaatiif kan jaalalaa isin haa ga'u isiniin jenne ta'an suuraan oduu sa'a kana qabannee dhiyaannee jirra. Hanga dhuma sagantaa kanaatti nu wajji turaan affeerraa kenna kun biiftuu Oroodha keessan jajjabeeffadha laayik sheer godhuu hin dagatina. Akkasumas miseensa maatii chaanaala kanaa warri hin ta'in sabiskiraabii godhuudhaan miseensa maatii chaanaala kanaa ta'uudhaan oduu wayitaawaa kan biyya keessattiif kan biyya alaa argachuudhaan itti bohaaraan affeerraa kenna affeeramtanii jirtu gara maatii chaanaala kanaa makamaa. Kallattimaan gara mata duree oduu amma qabadhetti yeroo dabru oduun jalqaba. Himata Itoophiyaa hanqinni baajata yookaan faayinaansii doolaara biiliyoona 4.2 mudate jedhamee jira. Dabalata isaa qabna. Oduun itti aanu lola naannoo Amaaraatti loltoota mootummaa Bilxiginnaatti fi hidhattoota naannoo Amaaraa gidduutti guyyaa kaleessaa gaggeeffame irratti mootummaa Itoophiyaa irratti kasaaraan humna namaatii fi meeshaa waraanaa guddaan dhaqqabu odeeffannoon maddeen garaagaraa addeessanii jiru. Haleellaa qindaa'aa loltoota mootummaa Bilxiginnaa irratti raawwatameen loltoonni mootummaa Bilxiginnaa hedduun haala hin eeggaminiin miidhaan guddaan irratti dhaqqabee jira. Gara biraatiin immoo Itoophiyaan qophii waraana kaabatiif gootu cimsitee itti fufuun dhagahamee jira. Meeshaalee gurguddaa hedduu gara kaabatti fe'aa akka jirtuu fi humna guddaa gara kaabatti geessitee kuusaa jiraachuunis dhagahamee jira. Dabalata qabna. Guutuu odeeffannoo kana qabannee jirra. Oduu biyya alaatiin oduu cabsaa yookaan oduu ammee yookaan immoo breaking news yaa'ii dhaabbata mootummoota gamtoomanii 80ffaa Niiyorkitti gaggeeffamaa jiru irratti taatee addaa ta'e isiniin geenna. Guutuu oduu kanneenii wajjin isin wajjin kan turu ani Bariisoo Ganamooti guutuun oduu akka itti aanu kanatti wal duraa duubaan isiniif dhiyaatu. Oduun kenna kan jalqabaa himaataan Itoophiyaa hanqina faayinaansii doolaara biiliyoona 4.2 isa mudatuun himamee jira. Enterpiraayizoota xixiqqaa fi jiddugaleessa Itoophiyaa keessatti hanqinni faayinaansii guddaan hanga doolaara biiliyoona 4.2 mudatu gabaasni maddeen irraa ba'e ibsee jira. Dhaabbanni kun fedhii cimaa daldala isaanii babal'isuuf qabaatanis karoora namoota 800 qabatan keessaa gara nama 130 qofatu liqii baankota irraa akkasumas dhaabbilee faayinaansii biroo irraa argachuu danda'e jedhamee jira. Kanaaf sababni gurguddaan baasii liqii dabaluu faayinaansii argachuu dhabuu akkasumas filannoowwan gabaa keessaa ba'uu bu'a qabeessa ta'an dhabuu akka ta'e waltajjiin dhiheenya kana egeree investimentii dhiibbaa bocuu irratti gaggeeffame ibsee jira. Rakkoo kana furuuf haaromsi imaammataa itti fayyadama meeshaalee faayinaansii haaraa akkasumas qindoomina qooda fudhattoota cimsuun barbaachisaadha jedhamee jira. Naannoo Amaaraatti lola guyyaa kaleessaa ture irratti mootummaa Bilxiginnaa irratti miidhaan guddaan dhaqqabee jira. Guyyaa kaleessaa fulbaana 24,2025 naannoo Amaaraa zoonii Wallootti lola loltoota mootummaa Bilxiginnaatii fi hidhattoota naannoo Amaaraa gidduutti ture irratti miidhaan guddaan loltoota mootummaa irratti haala amanamuu hin dandeenyeen dhaqqabee jira. Mootummaan Bilxiginnaa humni waraana Itoophiyaa bira dabree nageenya gaafa Afrikaatiifuu abdachiisadha. Akkasumas humni waraana Itoophiyaa akkuma Afrikaatittu sadarkaa guddaa irra jira. Sadarkaa 1 hanga 5 keessa kan jiru ta'uu kan nu boonsu jechuudhaan torbaan kana ittiin dhaadataa kan turan haaluma salphaan guyyaa kaleessaa kasaaraan guddaan miidhaan hangana hin jedhamne irra gahee jira. Lola guyyaa kaleessaa zoonii Wallootti gaggeeffame irratti ilmaan hiyyeessaa hedduun irbaata rasaasaa ta'anii jiru. Kan nama gaddisiisu immoo ilmaan hiyyeessaa lola deemaa ture irratti lubbuu isaanii dhaban baay'inni isaanii naannoo Oromiyaa irraa dirqamaan guuramanii kan garas geeffamanidha. Hidhattoonni naannoo Amaaraa haleellaa qindoominaan bakkoota garaagaraatti raawwataniin lubbuu loltoota mootummaa Bilxiginnaa hedduu galaafatanii jiru. Meeshaalee waraanaa hedduu irraa hiikkatanii jiru. Loltoota mootummaa Bilxiginnaa hedduu haala amanuufuu nama dhibuun booji'anii jiru. Mootummaan Bilxiginnaa lola gaggeeffamaa ture kanarratti kutaa waraanaa 12ffaa fi kutaa waraanaa 61ffaa kan bobbaase yoo ta'u kutaan waraanaa 61ffaan parsantiin 70 hojiin ala ta'e jedhamee jira. Walumaa galatti kutaan waraanaa kun lamaanuu bittinnaa'uun isallee himamee jira. Haleellaa qindaa'aa hidhattoonni naannoo Amaaraa loltoota mootummaa Bilxiginnaa irratti raawwataniin loltoonni mootummaa Bilxiginnaa 425 addunyaa kanarraa godaananii jiru yookaan immoo lubbuu isaanii dhabanii jiru. Kan madaanii miidhaan irra dhaqqabees baay'eedha. Kan booji'aman immoo 171 jedhamee jira. Kan nama gaddisiisu immoo ilmaan hiyyeessaa haala kanaan irbaata rasaasaa ta'anii kuun lubbuu dhabee kuun madaa'ee miidhaan lubbuu qaama fi akkasumas xiinsammuu irratti dhaqqabe kun baay'inni isaanii ilmaan Oromooti jedhamee jira.
Hidhattoonni naannoo Amaaraa kun haleellaa raawwatan kanaan meeshaalee waraanaa hedduus kan gareetii fi hanga kan dhuunfatti hiikkatanii jiru. Moortaara 6, bireenii 14, raadiyoo qunnamtii 9, isnaappara 9, dishqaa 6 akkasumas kilaashota hedduu fi meeshaalee loojistiikii uffata waraanaatti fi reeshina waraanaa konkolaataa tokko guutuu irraa hiikkatan jedhamee jira. Haala kanaan mootummaa Bilxiginnaa irratti kasaaraan humna namaa guddaa fi kasaaraan meeshaa waraanaa guddaan itti dhaqqabee jira. Kan nama dhibu immoo yeroo haleellaan kun humnoota mootummaa kanarratti raawwatamaa turetti ajajoonni waraanaa ol'aanoon naannawa sana akka turan himamee jira. Ajajoota waraanaa ol'aanoo achi turan keessaa Jeneraal Ababaw Taaddasa kan achi ture yoo ta'u, rakkoo dhaqqabe kana yookaan kasaaraa guddaa humna namaatii fi meeshaa waraanaatti irratti dhaqqabe kana oolchuu hin dandeenye jedhamee jira. Haleellaan takka hin argaminii fi takka hin mul'atin haala hin eeggamneen loltoota mootummaatti irratti raawwatame kasaaraa guddaa dhaqqabsiise kun akkamiin ta'e kan jedhu namoota hedduu biratti yookaan qaamolee garaagaraa biratti gaaffii kaasee jira. Namoonni hedduu yaada kennaniin iccitiin keessoo waraana mootummaatti bahee hidhattoota naannoo Amaaraa dhaqqabee jira. Hidhattoonni naannoo Amaaraas iccitii keessoo waraana mootummaa irraa argatan irratti hundaa'uudhaan haleellaa kana raawwatuun kasaaraa guddaa kana dhaqqabsiisanii jiru jedhanii jiru. Kun akkuma jirutti ta'e mootummaan Bilxiginnaa lola keessa jiru keessayyuu osoo hin bahin lola keessa jiru irrattuyyuu kasaaraan guddaan dhaqqabaa osoo jiru lola biraatiif of qopheessaa akka jiru dhagahamee jira. Haala qophii fi sochii mootummaan Bilxiginnaa taasisaa jiru irratti hundaa'uudhaan qaamonni garaagaraa lolli kaabaa waan hin oolle jechuudhaan yaada isaanii kennaa jiru. Mootummaan yeroo amma ulaa galaanaa deebisa jechuudhaan meeshaalee waraanaa gurguddaa fi humna waraanaa guddaa kallattii lamaan gara kaaba Itoophiyaatti guuree jira. Kallattii Affaariin meeshaaleen gurguddaan hedduun garas guuramanii jiru. Akkasumas humni waraanaa guddaanis achitti kuufamee jira. Akkasumas kallattii Humaraatiin humni waraanaa guddaa fi meeshaaleen waraanaa gurguddaan garas geeffamanii jiru. Kun akkuma jirutti ta'e jeneraalonni waraana Itoophiyaatti fi muummichi ministeera Itoophiyaa torban darbe qophiin xumuramuu dubbatanii ture. Marii guyyaa tokko dura gaggeessan irrattis muummichi ministeera Itoophiyaa akka of qopheessan jeneraalotaa fi ajajoota waraanaa mootummaa Bilxiginnaatitti himee jira. Qabxiilee kanneen waabeeffachuudhaan qaamonni garaagaraa lolli waan hin hafne jechuudhaan jala sararanii dubbataa jiru. Qaamonni yaada faallaa kanaa kennanis jiru. Ajandaa wacaatii fi burjaajii uumuu fi hojii hojjetamaa jiru malee lolli ka'u hin jiru jechuudhaan hedduu yaada kennaa jiru. Sababni isaas Itoophiyaan yeroo ammaa kanatti bajata ittiin sochootu dhabdee rakkoo hedduuf saaxilamtee jirti. Diinagdeen biyyatti burkutaa'ee jira. Liqiin biyya alaa akka kaffalamu dirqisiifamaa jira. Liqiin kennamaa jiru immoo kan hin jirre ta'uun rakkoo kana immoo walxaxaa taasisee jira. Lolatti seenuuf bajata guddaa barbaachisa. Bajanni Itoophiyaan amma lolatti seentuun baay'ee dhiphaadha. Lola biyya keessattuu tasgabbeessuu hin dandeenye. Lola biyya keessaa osoo hin tasgabbeessin lola biraa ni jalqabdi yoo taate rakkoo guddaa biyyattitti ta'uu danda'a. Kan jedhanis hedduudha. Hundaafuu nageenyi balaan qabu akkasumas kasaaraan qabu. Waraanni waan misoomsu hin qabu waan balleessu malee waan hundumaaf lola filannoo taasisuu irra mariidhaan rakkoo jiru furuun filannoo odoo ta'e baay'ee gaariidha jenna. Nutilleen akka miidiyaa kanaatti oduun itti aanu Itoophiyaa biyyoota 139 keessaa sadarkaa 134ffaa qabattee jirti. Muummichi ministeera Itoophiyaa haasaa yeroo dhiyoo taasiseen Itoophiyaan hojii gama saayinsii fi teekinooloojiitiin hojjetaa jirtu daran cimsitee itti fuftee jirti. Akka addunyaatti saayinsii fi teekinooloojiin dorgomaa ta'uudhaaf hojiin baay'een hojjetamaa jira jedhee ture. Hojiilee baay'ees akka ragaatti dhiyeessaa turan agarsiisa. Diroonii akka addunyaatti adda ta'e akka Afrikaatti kan jalqabaa kan ta'e agarsiisanii turan. Itoophiyaan akka biyyaatti diroonii oomishuu kan jalqabde ta'ullee himamee ture. Akkasumas Itoophiyaa rasaasa oomishuun ofirra dabritee alatti kan ergitu ta'uun himamee ture. Saayinsii fi teekinooloojii irratti xiyyeeffatuudhaan INSA'n waan addaa hojjetaa jira jedhee ture. Eebbaa hidha laga haaromsaa booda immoo anniisaa nukleeraa gabbisuuf karoora kan qabanii fi kun immoo Itoophiyaa sadarkaa ol'aanarra kan isii geessu jechuudhaan dubbatamee ture. Kana dura immoo bu'aa saayinsii fi teekinooloojii kanatti fayyadamuun ji'arra ba'uufis karoora akka qabu muummichi ministeera Itoophiyaa dubbatee ture. Kana jechuun Itoophiyaan akka addunyaatti sadarkaa ol'aanaa irra akka geette waan agarsiisudha. Garuu dubbiin faallaa kanaa ta'ee mul'atee jira. UN kalaqa hojii saayinsii fi teekinooloojii irratti hundaa'uudhaan madaallii gaggeesseen Itoophiyaan biyyoota 139 keessaa 134ffaa irra kaa'ee jira. Biyyoota kanneen keessaa kan caaltee argamte biyyoota 5 qofa. Biyyoota 5 keessaa 4 immoo biyyoota Afrikaatti jedhamee jira.
Maarree Itoophiyaan saayinsiif teekinooloojiitti gargaaramuudhaan diroonii akka Afrikaatti kan jalqabaa ta'e agarsiifte diroonii oomishuu jalqabde. Akkasumas insaan saayinsiif teekinooloojii irratti hundaa'uudhaan hojii ajaa'ibaa hojjetaa ture. Saayinsiif teekinooloojiitti fayyadamuudhaan ispees irra bahuuf karoorri ture. Akkasumas anniisaa niikuleeraa gabbisuuf karoorri qabame. Akkam ta'e Itoophiyaan biyyoota sadarkaa dhumaa jiran keessatti yookaan 139 keessaa 134ffaa baati. Jechuudhaan gaaffii fi yaadni garaagaraa kallattii garaagaraa irraa ka'ee jira. Bara dabre Itoophiyaan sadarkaa 130ffaa irra turte. Bara namoo sadarkaa 4 gadi buute. Kun immoo akkamitti ta'a? Hojiin baay'een hojjetame jedhamee nutti himamaa ture. Madaalli amma gaggeeffameen qorannoo ittiin madaalamtan tokkollee hin qabda jechuudhaan sadarkaa kanarra kaa'amtee jirti. Oduu biyya alaatiin oduu cabsaa qabna yookaan breaking news. Yaa'ii 80ffaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii irratti taateen ajaa'ibaa tokko har'a tahee jira. Kunis muummicha ministeeraa Israa'el Beniyaamin Netanyaahuu wanti inni hin eegin isa mudatee jira. Muummichi ministeeraa Israa'el Beniyaamin Netanyaahuun yaa'ii dhaabbata mootummoota gamtoomanii kana irratti haasaa taasisuuf yeroo gara waltajjii inni bahetti mootummoonni biyyoota garaagaraa yaa'ii kana irratti hirmaatan guutumaan guututti galma UN gadi dhiisanii jala bahanii jiru. Taateen kunis Netanyaahuudhaaf dhaamsa jabaadha jechuudhaan hedduun yaada isaanii kennanii jiru. Walumaa galatti kan hin eeggaminii fi kun immoo salphina guddaadha jechuudhaan kan dubbatanillee hedduudha. Yeroo addunyaa lakki lola dhiisi jedhanii ni kadhatan didee sagalee addunyaa tuffate aangaa'onni addunyaa immoo akkamitti isa jala teenne sagalee isaa dhageeffanna jechuudhaan ka'anii jala yaa'anii jiru. Kun salphina guddaadha. Kabajamoota fi jaalatamtoota hordoftoota biiftuu Oroo oduu namaaf qabaadde kana hanga ammaa kana guutuu oduu wajjin isin wajjin ka ture ani Bariisoo Ganamooti. Hanga yeroo itti aanutti deebinee wal agarrutti nageenyi Rabbii isiniif haa baay'atu. Nagatti nuu turaan immoo hawwii kennaa nagatti nuu turaa.